Hinnu fa abbaan manaa kee ajjala jira ol siiseen sifna dubbachuun illee isaa tokko mee sagalee kee ol fuudhiiti ummanni namni 5,000 ol si dhagaa jira obbolaawwan kan kee si gargaaraa jiru ammas si gargaaruudhaaf qophaa'anii jiru birrii jaraa qusataan jiranu namoota jaraa qusataan jiranu mee atillee wama hawaasni beeku wanta jettuu yoo jiraate wanta kana akkamitti sirra akka ga'e qaleessa fayyaa akka turte mee hawaasa kanatti madhume mee jechuma lama hin sodaatin Wasa ni narra kutani mombe ko. Muzayyin Madina dhufee jira kuno namni shii bira jirtanu dandeessanii Turkii sagalee bilbilatti qabame metti butaa bicuusi Madina Muzayyin abbaan manaa kee dhufeera shi kanan siin jedhe wannan si gaafadhe atin beektu yeroo isaan sirraa muranu Wallahi beekanu maaltu miilla koo gabaabsadhe yeroon kee ubbareen kee fargeeraadhe mucaa tokko dhufe miilli sirraan jiru naan jetti sarratti boo'ee maraadhe waan an gurgudha beeriis Ati biyya kana yoo deemtu fayyaadhuma turte miti? Biyya kana waggaa deemtu fayyaadhuma turte? Ano fayyaa gilgilan keenoo manaa. Abshir ummanni kun si wajjin jira yoo birrii miti aarsaa lubbuu si wajjin kaffala hawaasni kuni si qofa miti kan miilli cite qimamoota mana maadaamii hundi akka miilli citeetti kan jarri ilaalaa jiran nutis kan ilaalaa jirru kanaaf si wajjin jiru abshir wamaa sitti nagaamini inshallah ummanni jaalala siif qabu warra sitti argisiisa okay Master dhiifama hojii baay'ee naasofsiisinaa dhiisaatii isin viidiyoo manaateettu ol na guddise jecharra hojitti aanna qarqaarsi keenya dhaabachuun qabu amma wanni nuti jedhaa jirru namni rabbi miila kiyya naa haa kennu jette nama 10 barbaanna ammas nama meeqatu feka duratti miliyoona guutu nama meeqatu ittiin fufna hojiin itti fufaa beekaatan amma kana gidduudhaan miira namootaa akkasiin saaf dhufanii ustaad dhiifamashi mal hin daganne malee haasaa dheeressuus miti 1750 geenyee jirra namoonni ergaa keessanii mattan ammas akkasumatti qabadha itti fufna gargaarsa keenya sheer godhaa koppii linkii godhaa ammaaf kan nu keessummeessaa jirru namoonni 50 gadi namoota damoosa ji'a tokko gadhiisuu dandeessanu qofa ustaaziin illee makka jiru du'aa itti isin haa godhanuu fi amma waan gootan namni kamuu namni kumni jahaa kun ka gaafa geemiituu sheer gootu ka gaafa argitee nama arrabsan haadha nama arrabsan sheer gootu takka rabbiin ana sirra isin hin qabne hadda rabbii tokkoon isin qabe namni rabbi fayyaati yanarraa tursiisutti gadi qabi sheer godhati mar ati qar mastariin akkana gattuqi sandi beota jechu san tuqi sheer immaan kun maali jedhee ummanni haa duudu lammaffa wanni asirra isinii dhaamu namni ol bayuun bichaa sharxii miti namoonni azzala jirtan kun guutuun akaawunti gizee takka yoo isinitti hima waan niyyattan 150 balaan isii irra hin geenne kun narra hin gahin jettanii balaan isii mudate kun nan mudatin jettanii 200 irraa 500 irraa 200 irraa 150 30 40 waan rabbi akaawunti mobaayil baankii keetitti beekuun ni nayta lammaffaa namni 100 ni galcha mucayyoo tanaa jettu lakkoofsa 100 barreeffatta namni 50 mucattii tanaa hin kenna jettu lakkoofsa 50 barreeffatta ol si galchina warri 2,000 3,000 5,000 10 20 30 akaawunti gizee tokko isin haayimu mobaayil baankingii keessan ol baasaa waan dandeettan irra galcha warri 50 lakkoofsa 50 barreeffataara ol galchitanii warri kuuwwan illee itti galcha du'aa'ii immoo makka irraa isinii godhaa jirra rabbii jedhaa isin qabne sheer godhaati komantii akaawuntii asirra maxxansuu hin dandeettu namni seenee waan bayu asirra barreessi anaaf isii jidduu kaayi nan danda'a anaaf isii jidduu kaayi akaawuntii asirra barreessi maaliif gizee mara himaa ooluus illee sin danda'u namni odomaan dubbatin asumarraa haa fudhatu ginu anaaf isii jidduu akkana kaayi ayya warra oseena dubbisi abbaan jabal hojii ofii hojjetaan jiru nama oseena dubbisi gabbuusi assalamu alaikum okay maashaa ismaa dubbadhu أبشر أبازر دبّدوا أسمع
Okay, akkam jirtu nagaa keessanii nagaan isiniif habayyatu jecha ana baay'ee natti dhagahame baay'ee natti ulfaate isinis akkuma kenna dalagachuu baate miila lama dhabuun baay'ee ulfaataadha. Garbi baay'ee natti dhagahame obboleettii koo takka waan jedhuun qabu baqa kuma dhibba ni galchaatu jira. Baqa baay'ee natti ulfaate garbi. Nulle gisee mana baanu kanumatti hin baane abbaa keenya bira miila lama dhabdee ji'a ganaa mana kana keessa teettu dhugaa baay'ee namatti ulfaata. Bakka akkaawuntii bakka qabadheen jira waan ta'eef hin galchaaf ammuma galchaaf birri ji'a lamaan qaba waan ta'eef kuma dhibba hin galchaaf inshaAllah. Baay'ee nama ulfaata dhugaa rabbi. Hundi keessanuu birrii lamaan je'ina waan qabdanirraa gargaara dhiifamallee naa godhaati. Nullee akkatti baane beenna malee akkatti gallu hin beennu rabbi yaada muraada keessa naa guutu anaallee abbaa koo na jalaa dhukkuba abbaa kootii du'aa naa godha. obboleettiiti ya abbaan kee dhibeen abbaa keetii hadha biran tarin biiznillaahi ilkariim halkan idanaa biran tarin biiznillaahi wa biqudratillaahi halkan idanaa biran tarin kuma dhibba amma galchette Allahu akbar namni isitti himadhee isitti mattanii anillee balaan hin taane nan mudatin kuma dhibba dhaqaaf jetturan malee lakkoofsa 10 barreeffadhu lakkoofsa 100 barreeffadhu kuu 50 barreeffadhu gadi bu'i ziduu balleessii kadhadha du'aayin tunillee makkarraa yeese martin yadha والله هرّا سينا قبي سدليني أسيقلو قمنا مبارك مسمى اللي واما في مسودة اللي واما ورّا يوتا نقستي بناتيتا أولي لك عجلب بالرئيسة ربي صداد لا شوفها ربي صداد لا شوفها تروى جلالي كاركار سوبوليتي تهناتي ربي صداد لا شوفها ربي تروى بيتشا رب بالرئيسة تروى بيتشا جلب بالرئيسة ربي صداد لا شوفها ربي أكاونتي كبتا جلاني رجف سيسا دكا ملتا أكاونتين sirritti mul'ata kino akkana kino ma atillee xaaraa ooltu waan ta'eef nama ol nu galchama obboleettiin tinna kuma dhibba jette nama ol galchu waliin dhaadan mari Allahu akbar itti fufna miliyeena 5 barbaada anaga miliyeena 5 argadhu asiin bu'aadha miliyeena 5 barbaada Mucaa wayillee yaada murada qaba du'aayi naa godhaa jedha jala kana jira haga inni galchuun beekuuti du'aayi qabaa fi itti godhaa fi abbaa zarri keessan na barreesse. Tokkollee keessaan na barreesse kuma dhibba tokko akaawuntii amma qabadhe Ameerikaa irraa amma naqaa fi kuma dhibba tokko jira itti naa dammari abbo. Akkana wallahi. Allahu akbar eega galtaniitu beektu. Siifan qooy siifan. Wayye. Ati hoomee abbaa zarri kana na beeyta wal beeyna. Koya siifan gashitee danuu funaan aartii koyyaa dhiisaa isii koyyaa waan isinitti hima. Ani jalqabe ustaaza kiyya. Maanaajeriidha. Ana sirraa dubbata maanaajeriidha siin dhiisaa. Hayya itti na'aani ka miliyeena 5 barbaada nama miliyeena 5 gada siin bu'u. Amma isin 100 qabdu amaneen 100 750 ture 950 miliyeena keenya duraa tilmaamaan nuti keenyeen alatti isin 950 geessaniittu Allahu akbar. Ayyee nama tokko naa dubbisi miliyeena ol guuta. Eshi. Zabiibaa si dubbiseera zabiibaa sin buusa. Akkaawuntii qabadhaa gaggalchaa warri galchaa jirtan ushi. Ammas immoo dabalataanii siifu si deebisu na of kolchi. Eshi. Muzeellee buusi booda deebistaa muzeellee buusi nama nuu galchi. Madiinaatu barbaadde museen maal nuun jedha yoo bakka kan koo namni galee waa kennu jedhe rakkoon qabu. Booda deebu master booda deebu dhiisoma rakkoon qabu booda. Master booda deebu rakkoon qabu isii waan jirtu. Booda deebu amma hojirra jirra booda deebu. Eshi muzayyin rakkoon qabu nan bu'a. Eshi ashir nuu battaa isiin immoo si jedhaarti waan ta'eef obboleessa koo ashir. Hayyee anis 500 anis 50 warri 100 lakkoofsanaa barreessaa har'a seenaa dalagdu wallaahi. Har'a isin waliif akka dhaabbattanu kan nu laallu. Maashaallah. Itti fufna. Fatu salaam alaikum. Wa alaikum salaam akkam jirtu hundumti keessan iyyuu. Nagaan alhamdulillah warri 100 lakkoofsa 100 barreessaa warri 50 barreessaa warri 20 akkas dafa. Itti fufi fatu. Okay, 50 amman galcha kun risiitii si ergaa mas. Allahu akbar. Takbir miliyeena takka lafaan naa gahi. Miliyeena takka irra du'aayi goonam miliyeena takka irra du'aayi goon.
bakka jirtan yaa ol qaba amma ሚሊየን tokkorratti du'aa ይጎናም 1 ሚሊየን በአማርኛ ማለት ነው በአማርኛ 1 ሚሊየን በአረበኛ ማለት አረቢፋ ነው በእንግሊዝኛስ አፋን መርቱ እንጅራዳ ኡስታዝ ኬኛ ወጅን ሚሊየን ለማ ከንዱራን ዱፍናን ነን ወጅን ኩማ ዲገማ ከሰነን ገልቾ ፖሊስ ኦዲስ ማን ሲገልጽ ከሰነን ገልቾ አንኪያ በቃ ሚሊየን ሸም በርባዳ ከሰን ጊዜ በርባዳኒ ማዳባር ረከደ ሰጋንታን ኪያ አየ ሚሊየን ማለማትን ቀረተን ወዴታኒ እሺ ጀራ አየ ሰላም አለይኩም ትፉፋ ኢዝኒ ረቢቲ ነማ ሀዳ ኑቢራ ዳባተ ሸሪ ሲናርግኒ بإذن الله الكريم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل هبة 7 ذنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم